eega yoo waan biraan afaanii bee amma kukutanii warri laay waan biraatiin dhaqanii ni beeka awoo kenna jeeyaan firraa nama taa'ee eegasi jiru jiraa miniin beekaas keessa waan laayii kana. Osoon fi haadha manaa qabaachuu baattee fuudhuun dirqama sirratti ta'e dubartii ijaan hin agarree fi dubartii gurraan hin dhageenye keessaa dubartii kamtu? Gurraan hin dhageenye. Sababni? Sababni gaa hamtuu fi sharrii wanni namni haasa'uu hin dandeessu waan ijaan agartee amantii. Mee akkamiin jaaladheettan fakkeenyaaf? Akkanaan jaan haa. Akkana hooma saayina harkaatiin bara saayina harkaa. Numa jirti yaa. Gaafii itti hatturaa jirti. Osoonii fi qaama keetirraa nama qaama hir'uutiif bikka takka kan isin jaanii bikka tam kan itaaf qaama keetirraa. Rifeensa irratti qottee irratti. Halee. Halee. Okay. Halee waan namni hundi kan nuuf halee jettee waan biraa qabdi. Ay, egaa takka inni naan jette waan naafaan dhufe siim egaa. Qattitaa qalmaan naafaan dhufe egaa. Okay. Gaafiin itti aantu maal jettiin? Osoonii fi garee siyaasaa takka yookiin paartii takka seen isin jaanii garee siyaasaa Oromoo keessaa paartii tam irratti seenuu feetu. Ammaaf waan inni akkasii yaadeen qabu. Yaa immoo ani waanuma haqaa fi baaxila laaleetuma waan dasna jedhee kuni sirriidha kaan ammoo sirrii miti jedhee ilaalcha mataa kiyyaa ibsachuu malee kanaan seenuu fedha saniin seenuu fedha jedhee yaadeen beeku. Okay. Osoonii fi ilmoo argatte yookiin ilmoo yoo qabaatte ilmoon teessuun eenyutti akka baatu jechuudha. Anumatti haa. Eenyu baatu jira ayi. Osoonii fi dandeettii namaan alaa rabbi kadhattee kan irraa harkattu taate dandeettii san dandeettii akkam harkachuu feetu dandeettii namni takka hin qabne. Asmaati. Asmaati waan itti akkam ta'e. Jechuun gaa waan hin fedhe godhuu danda'u jechuun. Waan fedhe waan hin fedhe godhuu danda'u gaa. Filma yaada dhugaa hoggaan akkana siin jee. Filma asmaati qabu. Eegaa. Osoonii fi karaa deemtuu sheexaanaa wajji yoo walitti dhufte maal gootu yookiin maal jettaan? Jechi tokko sheexaanaaf jettu. Abdullahi Mishtaarrajiin hin jaaga. Kana malee kabiraa maal gootu sheexaana yoo sheexaana karaa walitti dhufte? Karaan keenya tokko kararraa maqeen jaan ka'a. Maal hin jaan? Awoo maal ta'u sibiileen jaan ka'anii. Maal ta'u sibiileen jaan ka'anii karaa sirriitiin deemu jira. Osoonii fi tapha gaafa ijoollee keessaa amma itti gaddeebi'i taphadhu sin jaanii tapha kam taphachuu jaallattu? Gaafa ijoollee gaa jiiroo fa'a. Osoonii fi nyaata ati akkaan jibbitu si fidanii nyaadhu sin jaanii nyaata san ni nyaattamu ni dhiitu. Jibbansiisan walii lama gaa jibbansiisan. Sadii taate waan dhabdu jiru. Waan dhabdu sanii murteessa gaa. Wanni adabu sanii murteessa gaa. Yoo wanni adabu san. Wanni adabamtu qullaa qofoo malee qumxaa qofaan magaalaa keessa deemu. Ani nyaadha. Jechuun nyaanni sun yoo kan nyaata alarjii kanaatti hin taane amma yeroo hedduu kalluuna keessaa kalluuna ta'e hin beeku kalluuna garee hoggaan nyaadhu naaf hin ta'u. Nyaata biraan irra guddaa nyaata numaan nyaadha. Kalluuna tokko kanaan taane jira akkasitti specifically yaadallu.
Malee numaan nyaadhaan nyaata hedduu nyaatan balfu. Okay, nyaata hin balfituu jechuudha. Bakka duwwaa guutaa ani nama akkaan obsa qabu. Hamzaan nama akkaan obsa qabu. Garuu daash fi daash yoo gootan isiniif hin obsu. Aywa ani nama akkaan obsa qabu daashii fi daash. Yeroo hedduu ani waan inni obsa ittiin ani yoo namni ilaalcha kiyya na kabajnee dirqi tolerating goone ilaalcha hoggaan ibsadhu tolerating goone na arrabsu taate amma especially online irra fakkaataa Facebook irratti namni gaa hoggaa waa dhidhiistu namni dhufeetti ilaalchuma kee kana ibsachuu fi bar waasiin jaasi daangaa si dabruu fedha. Nama ilaalcha kiyya tolerate godhee ilaalcha isaa san sif ta'uudhaaf maaliif ilaalcha akkanaa qabaatte jee si arrabsuu jira. Nama akkasii san tolerate godhuun fedhu bakka sanii fagaachuun fedha takka ammoo yoo mana kiyya dhufe aboogaa waliin dandeenyu hin jaan. Okay. Jiruun biyya ormaa daashidha. Jiruun biyya ormaa yaadaas ni qabdi raahaas ni qabdi. Yaadaas ni qabdi raahaas ni qabdi. Saahibummaan anaaf daash. Saahibummaan anaaf fardiidha. Jechuun waan bareedduudha fardii yaa. Barsiisaan kiyya daash yoon balleesse na tumuu ture. Yoonni fin karaatirraa ture egaa boo. Iskuula hoggaa turte. Okay. Rifeensi Hamzaadhaa orjinaala moo maalii jechuun jiran nuti keenya keessadha. Akkamittiin ibsa gaa orjinaala maali akkamiin godhee ibsa. Ayi maaliif dhiirti beekanii kaayatti. Liqaattee hayi. Wallahi. Taxaayatti jira garuu. Amma akkamiin godhee agarsiisa gaa akka orjinaala ta'e. Bakka normaalaa. Kun alaa. Orjinaala Arabbiidhaan. Anaan harkisa kun akka jala eege. Akka ati birraa dubbiftuufi. Nama rifeensa hin qabne hinaafsisuu keessanii mi akkana jettanii hawaasiffa. Ayyee gaafii itti aantu. Ani bara mana barumsatti naman akkaan daashin ture. Naman akkaan? Daashin ture. Nama akkaan daash ture mana barumsatti. Kilaasii keessatti hirmaatu. Hirmaannaa daree qabu. Hirmaannaa gareedhaa. Nama ammaan irraanfadhe. Nama akkaan gaafii gaafatuun ture. Gaafii nama gaafachuu turte. Gaafii tanii qaba. Allaa sababaa gaafii sanatti ari'amee beekan iskuularraa. Gaafii sanaan guddadha. Biyya ormaa eefan dhaqee mudannoon daash na mudattee jirti. Mudannoo kenna. Wallahi mudannoo biyya alaatitti na mudatte. Yaa waa hedduu nama mudata egaa biyya alaa kanatti. Amma yaadadhu. Tani irraanfanne takka qoy. Gaafan dura Yaman dhaqe takka. Dhufeetiin markaza wanni ittiin dhaqee markaza hifzii quraanaatti hafatan tokko fi ilmi itti baratan tokko hoggaan dhaquu kofoo fi shamizaan qabaa. Uummanni achi keessa Oromoo tokko jira. Hay aboo akka kun qaamniidha. Mudawwaran qabdu naan jaanii dafanii mudawwaran na fidan. Hofaffachuun qaamniidha achitti. Ajaa'iba natti bakka waan addaa takka natti. Yamanitti mudawwarri aadaadhaan sa'a amantii irratti. Aadaadhaas jechuun amma gaa hofoonfatan wanni san keessatti jaami'aa san keessatti markaza san keessatti akka lakki akkamitti anuu ajaa'iba natti heekame wanni kana jeetiin wanni maali hofoonfachuu maal qabdi jeetiin jechuun akka waan gadhee takka ilaalan hofoonfachuu si galee. Sambodo. Innaa gaa akkasitti mudawwara fidanii naa ofiisan haa. Sanuma wanni yaadadhu amma jechuun gaa irraanfadhe gaa wanni takka takka nama jirti gaa amma yaadadhu. Galatam gidduu warra koomentiitiifiin deebisa. Dhaggeeffadhaa
yeroon ifiin an Hamzaa wajjin haasa'u jiru koomentii teessan ilaalu as jala waan maal akka barreessitan beeku gaafii tiyya yoon xumuree Hamzaan carraa kan isiniif kennu ta'e koomentii teessan ni baasaa. Hangan garuu gaafii tiyya xumuruu obsaan eegaa bikka mallattoo gaafii sanitti gaafii teessan fixaadhaa. Okay Hamzaa ani daash irratti hedduun amanamaadha. Amantii irratti jechuun namni waa yoo na amane amanamaadhaan. Hamzaan waliigalatti amanamaadha. Ani jiruu tiyyatti daash silaan ijaan arke hedduun gammada. Rasuul alayhi salaatu wasalaam. Sallallahu alayhi wasallam. Wallahi akka akkana jettu waan beekee. Okay. Ani jiruu tiyyatti daash silaan ijaan arkuu baadhee natti tolatu. Yooni jawaan walol. Kanaan na jibbisi. Hamza Na biraa immoo si biraa. Connection kiyya moofeeti. Na dhageessa amma? Hin beekna. Okay, nama wallolu silaa arkuu baadhee. Amma siin dhagaa. Amma deebite. Nama wallolu. Okay. Yaa. Hamzaan silaa walaleessaa ta'uu baate daash taa ture. San rabbumaa beeka yaaboo. Ani walaleessaa illee akkasitti walaleessaa hin jaamu ani gaa ogummaa walaloo wanni jettee barreessu malee. Yaa. Anyway haa. Wallisaa taa'u. Walaleessaa miti yoo hin taate. Eenyu walaleessaa jedha gahi. Okay. Hamzaa biyya dhaggeeffadhu sadarkaan kannitaaf. Hayyee. Sadarkaadhaan kannitaaf nama maqaa sidduu. Maakii jidduun gaafii uummataa takka takkamee. Okay maal jetti seete shari'aan islaamaa afur isinii fayyamte jaartii tabiraa fuudhuu fedhii ni qabdaayii. Ammaaf yaadeen beeku gaa fuuldura meebii yaade wallaahu yaalam. Okay. Gaafii biraa jetti. Hamzaa jaartii ni qabdaa ni qabaa. Wanni hedduu jaalattee yookiin feetee dhabde maali? Waan inni hedduu jaaladhee dhabe. Beene yaadadhu ani yeroo hedduu waan inni jaaladhe dhuguma san hin jaaladhe rabbii hoggaan karadhe rabbiin naa godhe yeroo hedduu akkasitti yaadadhu ammoo waan inni akkas jaaladhee dhabe jee yaadu. Okay, galatoon. Hamzaa biroo kiyya rabbiif jecha hedduus jaaladhaa. Nasihaa takka akkanaaf dhaamtuun barbaadaa jettee obboleettiin ta'e. Nasihaan siidhaama yoo jiraatte diinka jabeeffadhu jireenya kana keessatti obsa qabaadhu gufuun jireenyaa si qunnamtu hundinuu hikmaa of keessaa qabdi yoo obsite gama biraatiin gartee guyyuma takka agartee bagana irra geesse jettee inumaa gammaddi. Khibrumarraa harkatta muuxannumarraa harkatta tanumaan siidhaama. Maashaallah. Rabbi si haa jaalatu jeen. Rabbi si haa jaalatu. Niyyaan Hamzaa fuulduraaf waa'ee Oromummaa kanarratti yoo akkam jaamee nuuf gaafadhu. Waa'ee Oromummaa dhugaa jiru fuulduraaf jechuun gaafiin kiliiriin jira. Addan baan. Akkama barreessee adda baasii barreesse ayyee. Hamzaa amma obboleettii abdee. Talaa gidduutti ayyaan. Gaafii arganii jiranillee. Rabbi jecha fuudhuu ni jaanni jirti. Yoo wal jaalanne ni fuudha. Yoo wal jaalanne ni fuudha. Yoo hin ta'eef yoo wal jaalanne ni fuudha. Gaafii sirraa barreeffamaan maaliif hin deebisnee lammaffaa Hamzaan gaaffiiwwan gaariidha. Barreeffama keessan Hamzaan jaartii ni qaba jaartii ni qaba kana deebisee jira. Gaafiin bira osoo hin tuutiin dura aboo gaafii Kadir Martuu Mufidii assalaamu alaikum Hamzaan garuu fuula duratti. Okay assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamzaan garuu fuula duratti maal ta'uu feetaa yookiin hawwitaa na fakkaata akkas gaafii fuulduraaf. Fuulduraaf waa hedduu takkaan hawwa. Hawwi san gaa hundan dubbatanii
واحد تكانوني جا سنقا رب ما في إسنا إن شاء الله وأنا أقول اسمه بيها gara gaaffii biyyatti natti deebi'a. Habza sadarkaan kitaab namaaleen amma maqaa siyaa fana takka kana takkaffaa haga sadii kan ta'a fi sadarkaa takka hanga sadii tartiibaan keessaaf jechuudha. أيه Mu'aaz Nadiif, Hamzaa Hussein fi Hamzaa Hassanii fi Ibsaa Abdii takka haga sadii sadarkaan kaa'e. حمزة حسن أو إنه Takkaffaa ayyee. لك Mu'aaz Nadiif, Hamzaa. نعم أوكي صدر كاران نمو نفسي سدن والله Akka dandeettii isaanii yoo naan jette Mu'aaz Nadiif ammas waan takkaa jira dandeettiin isaanii hundinuu waladda isaan hundinuu dandeettii waan itti qaban Hamzaa sanis waan itti qabu qaba Mu'aaz Nadiifis waan itti qaba feetu akka jaalattu kanniif feetu akka dandeettii isaanii kanniif sadarkaadhaan kaa'e feetu jaalalaan feetu dandeettii. Awaan wala dhabsiisuu deemta wala obboleen Mu'aaz Ibsaa fi Hamzaa sadarkaa kaa'e sadan. dirqama Dirqama hayi ka ajaa'iba. يا الله معاذ إبسا حمزة Mu'aaz معاذ إبسا حمزة maal akka fattaruun ayyee Mu'aaz Ibsaa Hamzaa. Lammaffaa dhaggeeffadhu Saalaa Muhammad Badruddiinii fi Iid Abdusalaam. يا أنا صدركا خنوم بيخونا ليسي ترى ندوري Sadarkaa kaa'eef namni itti sadarkaan ni kaa si qofaa tofe kaa'eef. لا البيت صدركا تحس خمسة سدينو جولن أتنين دون يجمع تورا بيته دنديك أبني سان دونو خرا لا دنديك سانيس ولد أما بكنيا وني فايو نجافته خاني ريفوجيس حمزة في إبسا في ونيس حمزة نيس دنديك خبا عدت الدوش مار ونيس إبسا نيس واي أرترت الدوش ما معاذ كذي تقدر واي وني نبي تقاسي قاله وانا دادا كمان هندي ساني تو خنا دادا كمان وان ترى هوني تنا ندبرني Wanni itti dabaru takka hin jirtu sadarkaa kaa'ee fi akkasitti ni dambaan. Gaaffii egaa maa si jabeesse takkallee. اوكي عيد Ayyee صالح عيد صالح بدر الدين Saalaa Badruddiin galatoom. Yaasin Niiruu Badruu Hussein fi Abubakar Abuu